يا الله قرد يمون قبر رب ما جراتو ننيا دمنا نباسي مالو رب ما جراتي رب ما روحي أبدني جراتي نغرغارا بكنجروتي ألتي بازني نغتني سديم رب ما كيسني جراتي يا ربي يا الله واق يو صداتني مالو بكنجروتي قوتاتي نفودا يا ربي كي مالن غدا غران ديمون قبو يوم مسجد ملك أكرمت كل ليسيتو نيات روحي كياني مالو يا ربي كي زينة ركابا بكم جيرت مرتي وري روحي باتني ديم تنون أنا ربي فباي إمبيكو يا ربي يا ربي يا ربي يا الله تنانغتي أنا قرر ديم كابو يا ربي يا مالو يا ربي مسكين أنا منابهو كي إمبيكا ملي أكتت تقلم بيكو يا ربي يعني الموت كان كابو يا ربي isinumtina laala yaa meena gargaara warri viidiyoo daladdan bakka jirtanitti meena gargaara rabbuma keessanii jedhaati. Guys, please video tana share godhaatiin omcoon hamma gabba ijeen arabtichin jechuu guyyaa furma guyyaa shanii bulteesti an waan hin godhu hin qabu humna hin qabaadhee ishin gargaaru Himbaasii Itoophiyaatti share godhaatiin himbaasiin Itoophiyaa bakka jirtu dhufee fudhatu riyaa jirti milyoon battee nasim keessa jirti. Please Oromo video kana share godha yaa laakiin immoo wanti keessa riyaa keessa warri humna qabdan sawwaaqota please share godhaati sawwaaqota bira naagaa warri humna qabdanii an huccuu hangan qabuttan kannaaf huccuu miti sawwaaquma fuudheetuma mana dallala keessa dalagaa akka geessanii warri godhuu dandeessanii please nu gargaara please milyoon na teessee ilma Oromoo milyoon jechuun please cina dhaabbadha milyoon tana osoo waan ta'e guyyaa furma guyyaa shan qabatte an bidoos dalaguun nin sodaadhe an saniifin irraa dhiise milyoon baddee baatee jechuudha baddee baatee waan baddee baateef nin sodaadhe saniifuu please share godhaati Oromoo warri humna qabdanii riyaa keessa na dubbisaa raqama kiyyaas jala siniifin kaa na dubbisaati sana dubbisaati kootaati fuudha riyaa keessa jirti ijoollee aruusiiti bakka hojii kanatti immoo namoonni ijoollee aruusirraa boqochiidha oromummaa ishiidhaanii gargaara bilis cina dhaabbadha ijoollee oromoodha please warri humna qabdanii kootaati fudhadha himbaasitti immoo shirshirraa godhatiin baasitti naagaan waan himbaasitti ta'uu qaban humna qabu ifiifuu mana kana maatii tokko eegansee dirqiin dalagaa hin argamneesee akka dalagaa dhiyaatanii adaraa mucayyoo mana gargaarato beelee jennaan karara ol galchu yoo paaspoortii laakiin mammoo dalagaa barbaade galchi naan jee isaanis barbaadan dhaban anis barbaade ifiifuu dalagaa yeroo ammaa kana keessatti saniifuu bilis oromoo shee duut godhaati warri fooloorsi guddaa qabdanii duut godhaati biyyoota na cina dhaabbadda hin ofagartan kan akka bochuu jirti cina dhaabbadda ijoollee baasanii jechuudha urufatti haala kanaan isaan kan gataman hedduu isaaniitu jira waan ta'eef warroonni haaraa dhuftan keessattuu warroota haaraa dhufan biraan viidiyoo kana akka naageessan abdii guddaan qaba jechuudha. Suudi Arabiyaa keessattuu baay'ata jechuudha. Reefu kan dhufaa jiran jechuudha. Homaa kan hin beekne baha hojii gaarii argattu yoo jedhaniin kan bahan kan mana xalabaa gadhiisanii bahan yoo rakkatan kan fiiganii to bahan jechuudha. warroota akkasii kana biraan nuuf gahaa viidiyoo jechuudha. Warroonni dura as turtanii biyya kana keessatti muuxannoo qabdanii warroota akkasii saniin ilaallatu jechuudha. Maaliif nu hin beekna jechuudha. Waan nurra ga'us miidhaa qabus miidhaa hin qabnes adda baafanneeti jira jechuudha. Akka duraa san nu dhibu. Kanaafuu ammoo maal gochuu qabna warroota duraa asin jiran osoo hin ta'in warroota haaraa dhufan warroota waa'ee badiisaa hin beekne warroota badanii ala hojjechuu fedhii qabanii akkasumas haala kanaan badanii osoo hin beekin badanii dalagachuudhaaf biyyaa bahanii badanii jechuudha. Paaspoortii isaanii gatanii madaamiin lammaffaa immoo alatti viidiyoo kanarraa waa hedduudha barattan jedhee abdiin qaba jechuudha. Egaa obboleettii keenya asirratti argitan kun baddeeti jechuudha. Kan ishiin maaloo na gargaaraa jechaa jirtu jechuudha. Gargaaranii akka hojii galchanii isiniin jechuun jaaladha. Keessattuu mucayyoon tun nama Oromooti. Oromoonni achi keessa jirtan Suudii keessa jirtan dhaabbadhaa bira lammii keessan bira dhaabbachuu yoomii fi har'aaf lammii keenya bira yoo hin dhaabbatin yoomiyyuu lammii keenya bira dhaabbachuu hin dandeenyu. Kanaafuu har'arra teenye sagalee itti walii haa taanu isiniin jedha. Akkasuma warroonni mana xalabaa jirtan mana xalabaatii hin bayinaa. Keessattuu Suudii keessatti bahuun hin hojjetu jechuudha. Manuma tokkicha san taa'anii hojjetatanii galuutuyyuu irra filatamaadha malee mana sanii bahanii gara biraa deemuun hin barbaachisu. Mana sanii deemanii kara biraa galanii hin barbaachisu.
mana sanii badanii ala keessa hojjenna jechuun hin barbaachisu. Suudii keessatti seerri Suudii baay'ee ulfaatee cimee jira jechuudha. Warroonni ala hojjetanuu baay'ee rakkachaa jiru jechuudha. Kanaafuu biyya kamittuu seeraan ala hojjechuun dhorkadha jechuudha. Biyya kamittuu seeraan ala hojjechuun dhorkadha. Maaliif Itoophiyaa keessa samma fakkeenyaaf yoo fudhanne namni tokkichi waraqaa eenyummaa malee socho'uu hin danda'u. Daandii deemuu hin danda'u jechuudha. Seerri bakkuma hundatti cimee. Duraan rakkoo hin qabu jechuudha. Warroonni gurguddaan abbooliin keenya amma duraan dur mattaawaqaa yookaan immoo waraqaa eenyummaa jedha sana hin baafatan hin qaban jechuudha. Yeroo ammaa kana hayyooliin keenya illee yeroo gabaa bahanillee jechuudha. Boorsaa birrii isaanii keessa godhatanii deemu. Maaliif waraqaa eenyummaa saniin bakka jiraatan hunda beekama waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu paaspoortii gatanii bahuu jechuun immoo akka waraqaa eenyummaa ofii dhabuuti jechuudha. Waraqaa eenyummaa yoo dhabde immoo biyya namaa keessa dhiisitoo biyya ofii keessayyuu jiraachuun nama rakkisa jechuudha. Kanaafuu akka argitan baatanii fiigdanii hin bayinaa. Warroonni haaraa dhuftan keessattuu jechuudha. Akka argitan fiigdanii tumaan hin bayinaa. Mana keessanii mana madaamii hojjetadha. Yoo isin ta'uu baate karaa seeratiin dhuftan miti isin karaa seeratiin ejensiin waan hunda hojii isin barsiisee isin fide karaa saniin jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf harki caalu biiroorraan hojii gala Suudii keessatti jechuudha. Biiroorraan hojii gala ji'a 2 ji'a 1 ji'a 3 akkas hojjetee mana sanii baha jechuudha. Yoo ta'eef malee mana sanitti kontiraata iyyuu hin hojjisiisuuf warri biiroo jechuudha. Yoo ta'eef hojjisiisu malee manni ta'uu baannan ji'a 1 akkas ji'a 2 hojjisiisanii haala sanii qaqayyarsiisaa jijjiirsisaa ijoollee nan beeka waan ta'eef ijoollee Suudii hojjetan ijoollee haarawaa dhufan jechuudha. Reefu kan hoggaa guutan wantoota ijoollee akkasiisan waan dubbisuu fi odeeffannoo isaan irraa nan qaba jechuudha. Mana tokko obboleettiin koo tokko mana tokko ji'a 5 hojjedhe jette. Ji'a 5 hojjedhee ka'een jijjiirradhe jette jechuudha. Ammas mana tokko immoo ji'a 2 hojjedhee naa ta'uu dide jettee nan deemee achiis nan jijjiirradhe. Ammas immoo mana kana nan gale naan jette yeroo san jechuudha. Ji'a 5 ji'a 7ffaa jirti jechuudha amma. Kanaafuu wantoota akkasiisantu jira waan ta'eef biyya namaa keessatti hin bayina. Biiruma keessatti deebitanii hojii argatteenis achirraan hojii galuu isinii wayya malee baatanii ala keessatti hin hojjetinaa isiniin jechuun jaaladha. Walumaa galatti ala keessa hin hojjetinaa, ala keessa hin bayinaa. Biiroorraa yoo ta'e namni tokko immoo madaamiin takka biiroorraa isin fuutee ji'a keessaan osoo hin fixatin gaafa alatti baastee isin gatte immoo bilbilachuu ni dandeessu jechuudha. Madaamittii isin gatte santu itti gaafatama jechuudha. Isin gatuu ishiitiif maaliif akka isin gatte ishiituyyuu itti gaafatama jechuudha. Kanaafuu waan akkasiisanittis hin cinqamina isiniin jechuun barbaada. Yoo isin gatte isin immoo biirootti dawwalattanii madaami saniyyuu seera jala oolchuu ni danda'ama jechuudha. Maaliif seeraan fudhatte waan ta'eef ji'a haganaa gaafa guyyaa haganaa guutte na fidaa nan maallaqa ishii gadhiisee maallaqa ishii kenneefi gadan dhiisa waan jedhu biirootti deebisa waan jedhu si fudhatti waan ta'eef sika. Kanaafuu itti gaafatamuu ni dandeessi jechuudha. Kanarraa kan hafe warroota bilbila hin qabnedha warri rakkachaa jiru. Warroota bilbila hin qabne warroonni bilbila hin qabne immoo waliin bilbila warra qabu biraan wal biraan gaggahatoo viidiyoo kana sheer gootanii mucayyoon tunis akka achii baatu akkasumas immoo akka warroonni bilbila qaban warroota bilbila hin qabne akka gargaaran keessattuu warroonni haaraa dhufan bilbila hin qaban jechuudha. Yookaan biirootti harkaa fuudhama yookaan immoo warroonni madaamiin isaan bira hojjetan sun bilbila hin qabachiisan jechuudha. Bilbilli immoo baay'ee fayyada. Osoo keessattuu warroota haaraa dhufaniif warri biiroo haala bilbilaa mijeessee fi baay'ee gaariidhaan jedha. Maaliif yeroo itti bilbilatanillee hin qaban maatii isaaniitiin yeroo itti wal argan hin qaban jechuudha. Kanaafuu osoo bilbilli mijatee fi haalli bilbilaa mijataa ta'ee fi mucayyoon kun amma baddee haala kanaan urufatti ishiin haraa carra qabeettidha. Mucayyoo tana argattee mucayyoo afaan ishii dubbattu argattee warri ishiitis warra gaarii waan ta'eef mucayyoo isaanii fuudhanii ishii bira kinoo bulte jechuudha. Amma immoo mucayyoon tuni hojiirraa bahuu hin dandeessu. Hojiirraa reefan galee jettee hojii kanaayyuu akka hin ta'initti argadhe jechaa jirti. Kanaafuu ishii biraa fuutanii mucayyoo tana karaa biraa yoo hojii galchitanis yoo biyyattis galchitanis yoo biiroo ishiitis beette akkasitti biiroo ishiitti deebite biiroo ishiitirraa yoo galtes yookaan hojiis galte haala saniin gargaarsa taasisaa fi isiniin jedha. Adaraa warroonni mana
ijaazaa yookaan immoo mana xalabaati baatanii ala hojjechuu yaaddan yeroo ammaa kana keessatti baay'ee biyyi kamiyyuu sodaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma Dubaay yoo fudhanne paaspoortii namni hin qabne tokkichi isaatu gadi bahee hojjetachuu hin danda'u, akka barbaade daandiirra bahuu hin danda'u, suuqii deemachuu hin danda'u, mana ijaazaatitti yoo argan hin qabu jechuudha. Maaliif seerri amma bahe baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu iddoo jirru teenyee yaa hojjennu. Warri paaspoortii hin qabne yookaan warri akkanumatti paaspoortii hin qabne bannee jiraachaa jirru kun gadi osoo bahuu baatanii filatamaadha jechuudha. Kanaaf akkasiin isiniin jedha hordoftoota kiyya yoon balleessa dhiifama. Akkuma dura isiniin jedhe ka viidiyoo kana warroonni sheer godhuu dandeessu hoosinitti tole. Kanuma sagalee walii taa'ee shamarroonni keenya baay'ee miidhamaa jiru, miidhamaa waan jiraniif sagalee walii taanee wal jajjabeessinee wal bira haa dhaabbannu isiniin jedha. Galatooma.